Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan oduu hubannootii hamma xumura waan isin hubachiifnutti nu waliin turan afeerraa keenya. Mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed akka dura aangoo qabatanitti aangawoota Oromootii fi dhaabbilee siyaasaa kan biyya alaa keessa jiran akka gama biyya isaaniitti galan afeere. Kun hundi sababbiin isaa yeroo sanitti ilmaan Oromoo bakka jiranii fi akkasumattis dhaabbileen siyaasaa kammoo yeroo sanitti biyyi keenya bilisoomte yookaan biyyi keenya akka duraanirra fooyyooyte yaada ji'uun gama biyyaatti gallee fooyyooyina dhufe kana qooddannaa yaada ji'uu fi akkasumattis yoo fooyyooyin hin jiraannilleen gama biyyaatti gallee qabsoo keenya itti fufnaa yaada ji'uun dhaabbileen siyaasaatii fi akkasumattis aktiiviitiin Oromootis gama biyyaa galan. Garuu haa ta'u malee yeroo sanitti waamicha Abiy Ahmed dhaabbilee siyaasaatii fi akkasumattis aktiiviitii Oromootii fi akkasumattis warreen Oromoodhaaf waa dubbatanii fi beektoota Oromoo gama biyyaa itti yaame. Yeroo saniif qooda lafti Oromiyaa tun qabdu waliin qooddachuu fi biyya tana waliin tasgabbeessuu itti fakkeessee yaamullee garuu hiccitiin guddaan isa duuba akka jiru ta'ee mul'ate. Innis guddaan maal jettanii kan hubachuu qabdan yoo jiraate mootummaan Itoophiyaa yookaan Abiy Ahmed sababbiin guddaan itti aktiiviitii Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa gama biyyaatti yaameef qooda biitti qabdu wajjin qooddachuu fi biyya waliin tasgabbeessuu osoo hin ta'in qabxiilee laaftuu dhaabbilee siyaasaatii fi akkasumattis aktiiviitii Oromoo erga qabxii laaftuu yookaan cinaacha laafaa isaanii hubateen booda akka hojii isaanii yookaan sochii isaan godhan irraa walaba isaan godhuuf hin murteesseeti kan biyya alaa ta'e irraa isaan waamicha godheef. Wanti dubbii kanaaf ragaa guddaa nuuf ta'u gaafa mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed paartiilee siyaasaa gama biyyaatti afeere keessaa dhaabbilee siyaasaa keessaa tokko kan biyyattii tana nu harkaa baasuu ni danda'an jedhee shakkiitti qabu hojii gurguddaa irra ramadee ture. Garuu erga cinaacha laafaa isaanii yookaan qabxii laaftuu isaanii yoon gama miseene gamamiin ifraana dhorkan yaada ji'uu fi akkasumattis erga qabxiilee laaftuu isaanii hubate aangoorraa walaba isaan godhe. Kun jechuun durumaanuu kaayoon isaa wanni itti paartiilee siyaasaatii fi aangawoota Oromoo gama biyya keessaa yaameef cinaacha laafaa isaanii qofa arguu fi akkasumas cinaacha laafaa isaaniif fayyadamee waa hundarraa walaba isaan godhuu waan murteesseef hunda isaanii gama biyyaatti yaame. Qabsoon Oromoo yookaan dubbiin Oromoo kan takkaa if duuba deebitee hin beekne, qabsoon Oromoo kan takkaa laaffattee hin beekne. Abiy Ahmed Oromoo fakkaachuudhaan afaan Oromoo dubbatuudhaan ana haadhaa fi abbaan kiyya Oromoodha jechuudhaan Oromoo tiyya duyda bal'aan isinii qabaan addirmadhaa waliif haa dirmannuu biyya waliin haa kunuunsinuu biyya tana waliin haa tasgabbeessinuu nageenya biyyattii tanaa waliin haa eegnu jechuudhaan Oromoo teenyatti dhugaa fakkeessee dhaabbilee siyaasaa kamittuu dhugaa fakkeessee dhaabbilee siyaasaa kan dhugaarra jiranii fi kan durumaan jira wayyaanee xaxaa jiranitti illee dhugaa fakkeessuudhaan gama biyyaatti dhaabbilee siyaasaa gama biyyaatti waame. Biyyattii tana waliin haa guddifnu biyyattii tana waliin haa teenya goonu yaada ji'uudhaan marii dura lafa kaa'ee dhugaatti fakkeessuudhaan garuu xumura irratti hundinuu taphataatee mul'atte. Egaa daawwattoota keenya taphni mootummaan Itoophiyaa yookaan Abiy Ahmed Oromoo irratti taphate bifa kanaan kan xumurame ta'us ilmaan Oromootii fi hawaasa Oromoo baay'ee miidhaa jira. Keessattuu aktiivistii Oromoo kan bebbeekamoo ta'anii fi akkasumattis kan Oromoodhaaf waa dubbachaa turan kan umrii isaanii Oromoon hin gabroomachaa turan kan umrii isaanii lafti Oromiyaa tan Oromooti osoo abbaan biyyaa jiru alagaan nun bulchitu jechaa Oromoodhaaf dubbachan ammaan tana diina afaan isaan keessee achi isaan qixaaxaa jirti. Taphni Abiy Ahmed ilmaan Oromoo irratti taphate kana qofaa miti. Taphni Abiy Ahmed ilmaan Oromoo yookaan hawaasa Oromoo irratti taphate yeroo ammaan tana ilmaan daa'ima ol deemu ilmaan qaqqacalee fi akkasumattis ilmaan boru abdii biyyaa ta'an ilmaan daddaa'ima ta'anii fi akkasumattis kan boru amaanaa biyya tanaa dhaaluu danda'an osoo isaan bakka hin gahin akka isaan karatti hafan taasisaa jira. Taphni Abiy Ahmed Oromoo fakkaachuudhaan Oromootti taphate kana qofaa miti ammallee akkuma itti fufetti jira. Akka torbee kana afaan isaatiin dubbatetti Abiy Ahmed ani Oromoodha haadha abbaan kiyyalleen Oromoodha sana duwwaa miti haadha abbaan kiyya qotee bulaadha je'eeti haasa'e.
haasawe. Garuu haa jennu malee Abiyyi Ahmad akka gartee inni Oromummaa dirqiidhaan ittiif dhidhiibaa jiruu fi akka Oromummaa maqaa Oromummaa jedhutti fayyade ilmaan Oromoo irratti tapha eegale hamma xumuraa taphatu qophii isaa xumuratee jira. Akka ilmaan Oromoo ol ja'anii firraa hin dubbanneefis ijoota Oromootii fi aktiivistoota Oromoo gama mana hidhaa guuraa jira. Akka Oromoon biyya keessaa ol je'ee falmatee gama hiriiraatii fi gama dandahuun falmii isaatti hin fufneefis hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti manaa gabbahuun rakkisaa ta'ee jira. Ilmaan Oromoo kan biyya alaa keessa jiran kan halkanii fi guyyaa hiriirri isaanii akkuma itti fufetti jiruu fi kan mootummaan nama ajjeesu nuuf hin ta'u. Mootummaan ilmaan keenya fixu kan dhiiga ilmaan keenyaa dhangalaasu, kan dhiiga barattoota keenyaa dhangalaasu, dhiiga beektoota keenyaa dhangalaasu, kan dhiiga artistoota keenyaa dhangalaasu, kan dhiiga Haacaaluu Hundeessaa facaase nuuf hin ta'u jechuudhaan hawaasni Oromoo kan biyya alaa keessaa hiriira halkanii fi guyyaa bahanii fi akkasumattis hawaasa Oromoo fi ilmaan Oromoo kan biyya keessaa sochii gurguddaa godhan akka mootummaan kun aangoo gadhiisee deemuu qabu, akka mootummaan kun dabareedhaan aangoo gadhiisee deemuu qabaniif ilmaan Oromoo sochii godhaa jiran uffata waraanaa uffachuudhaan ijatti babaasaa jira. Ilmaan Oromoo kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatillee garuu qabsoo isaatii fi sochii isaa akkumatti fufetti jira. Ilmaan Oromootii fi hawaasni Oromoo qabsoo fi sochii isaaniitirraa qollee if duuba deebuudhaaf yaada hin qabu. Ilmaan Oromoo kan biyya alaatii fi kan biyya keessaatis sochii isaa akkumatti fufetti jira. Garuu isaaf hin galle malee uffata waraanaa uffatanii ija nama babaasuun waan hawaasa Oromoo sodaachistu itti fakkaata. Garuu haa ta'u malee ilmaan Oromoo osoo uffata waraanaatii miti taankii waraanaatu ifikkaa'ee deemeen hin sodaannu jechuudhaan dubbatanii. Keessattuu ilmaan Oromoo kan biyya alaa jiran erga guyyaa artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameetii hamma guyyaa har'aatti osoo mana isaanitti hin galiin karaa irratti hiriira bahaa jira. Hawaasni Oromoo kan biyya keessaa gabbahee falmii isaa gaggeessuudhaaf mana manatti koomaand poostiira humni ja'amu yookaan federaalaa wanni ja'amu itti godhamee gabbahuudhaaf akka rukutamu ajajamus waan hawaasni Oromoo kan biyya keessaa eegalee hawaasni Oromoo kan biyya alaa xumuraa jira. Hiriira ilmaan Oromoo akkasumattis hawaasni Oromoo kan biyya keessaa jiru eegale kan biyya alaa hiriira bahuudhaan kaayyoo galmaan gahaa jira. Kan biyya alaa keessa jiru hiriira bahuudhaan akka Abiyyi Ahmad gosa nama ajjeesu ta'eerraa addunyaadhaaf himaa jira. Garuu Abiyyiin hin beekne malee ija hamma fedhe baasullee ija ilmaan Oromoo yookaan ija hawaasa Oromoo yeroo takka ol jettee silaaltee gad deebisuun akka ulfaataa ta'e inni hin hubanne ture. Garuu Abiyyi Ahmad erga ijji isaa ilmaan Oromootii fi hawaasa Oromoo sodaachisuu dadhabdeen booda ammallee tapha haaree Oromoo irra yaaduudhaaf akka itti fufetti jira. Taphni inni yeroodhaaf yaade aangaa'ota Oromootii fi aktiivistoota Oromoo balleessee fi badiyooto illee garuu haa ta'u malee kunilleen akka harka gubate akka dubbiin masaraa mootummaatii jalaa gabbaatee taphni isaa harka gubatees if hubatee jira. Amma hoolaata tapha akkamiin hawaasa kanatti achi bahaa itti yaadaa waan jiruuf akkuma taphni inni kana dura qopheessaa jiru harkaa guggubachaa jirutti amma booda inni fidulleen akka jalaa gubatu hawaasni Oromoo abdii qaba. Garuu Abiyyi Ahmad ammallee halkan takka rafee bulaa hin jiru. Abiyyi Ahmad ammallee akkuma gaafa dura aangoo qabate ilmaan Oromootii fi hawaasa Oromootti fafakkeesse an Oromoodha isinis Oromoodha waliin haa biyya tana nageenya buufnu jechuudhaan paartiilee siyaasaa gama biyya keessaa yaamee akkasumattis aktiivistii Oromoo obbo Jawaar Mohammadiin hangafee aktiivistoota hedduu gama biyyaa yaamee irratti wanni inni yaameef tapha tahee mul'ateen booda ammallee tapha akkasii lafa kaayyachaa jira. Garuu haa ta'u malee Oromoon erga tapha kanaa keessaa bahuudhaaf tattaaffii eegalee jiru. Taphni amma booda dhufu odoo fedhellee ta'uu akka Oromoon keessaa bahu abdii qaba. Kanaaf hawaasni
Oromoo amma wanni isnee hubachuu qabnu Abiyyi Ahmad akkuma gaafa dura paartiilee siyaasaa gama biyyaa yaame xumurri isaa taphateetti ammallee tapha guddaa taphachuudhaaf sochii eegalee jira. Kanaaf wanni nuti hubachuu qabnu ammaan booda wanni Abiyyi Ahmad fidu keessattuu dhiyeenya kana ani Oromoodhaa fi abbaan kiyya Oromoodha jechuu baay'isee jira. Tanaafuu maqaa Oromummaatti fayyadamee nu fafakkaachuudhaan Oromoo fafakkaachuudhaan nu nyaachuudhaaf waan qophaa'ee jiruuf Oromoo fakkaatee Oromoo fixuu waan karoorsee jiruuf Oromoo fakkaatee dhiiga Oromoo dhangalaasuu waan murteessee jiruuf Oromoo fakkaatee Oromoo fixee alagaadhaa wajjin jiraachuu waan murteessee jiruuf ilmaan Oromoo ammaan booda sochii Abiyyi Ahmad fidu guututtuu taphatahuu isii hubanne akka dura dhaabbachuu qabnuun dirqama keenya. Egaa daawwattoota keenya oduun hubannoo yeroodhaaf qabnu kana fakkaata. Hamma hubannoo biraatiin walitti dachaanutti turtiin keessan gaarii haa ta'u isiniin jecha hamma xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif baay'ee galatooma.